Akkam jirtan kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii Birraa Inspire. Arraan tanas qophii namoota ciccimoo addunyaa tanaaf waan gurguddaa hojjetanii fi ofii jijjiiramanii addunyaa tanaaf bu'aa gurguddoo buusan keessaa seenaa nama ajaa'ibaa tokko isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Hanga dhumatti yoo na hordoftan seenaa nama kanarraa waan hedduu takka barattan. Kanneen haaraa taatan subscribe godhaati maatiiwwan keenya qaqqaalii kanatti dabalama. Viidiyoon kun nama hedduu bira akka gahee irraa fayyadamaniif like fi share godhuus hin dagatinaa. Yeroo tokko jireenyi lafaa kun arguu fi dhagahuu qofa irratti kan hundaa'e fakkaata. Namni tokko yoo hin agarre akkasuma yoo hin dhageenye jireenya isaa guutuu nama bira irratti hirkatee waan jiraatu nutti fakkaata. Ta'uudhaas danda'a. Keessattuu biyya akka Itoophiyaa gama qabeenyatii fi ilaalchatiinis hiyyeessa taate tana keessatti akkasitti ilaalama. Garuu akkasii miti. Dubartiin cimtuun takka waan kana faallessitee jirti. Dubartiin tun ijaan hin agartu. Gurraanis hin dhageessu. Mul'anni ishiin itti guddatte garuu kan warra arganiitii fi kanneen warra dhaga'anii dachaa hedduudhaan caala. Mul'ata ishii dhugoomsuufis arguu fi dhagahuu dhabuun gufuu tahee galma mul'ata ishii kan ta'e mooraa guddicha Harvard akka hin geenye ishii hin dhorkine. Dubartiin tun Harvard University irraa seeraan eebbifamtee baatee addunyaa tana guutuu rifachiifte. Namoonni hedduun jireenya isaanii akka irra deebi'anii ilaalaniifis sababa guddaa tokko taatee jirti. Dubartiin cimtuun addunyaan guutuun dinqisiifatte tun eenyu seetan? But we're complex. My name is Haben Girma. I'm an advocate for people with disabilities. Maqaan ishii Haben Girmaa jedhama. Kan dhalatte bara 1988 ardii Ameerikaa Kaalifoorniyaatti. Abbaa ishii lammii Itoophiyaati fi haadha ishii lammii Eertiraarraa kan dhalatte Haben. Maatiin ishii gaafa lola Itiyoo Eertiraa san biyyarraa kan baqatanidha. Biyya Ameerikaatti gaa'ila godhatanii erga wal fuudhan booda sababa hin beekamneen intala ijaan hin agarree fi gurra ishiitiin hin dhageenye argatan. Haben bireel dijitaalaan barumsa ishii itti fufte. Bara 2006tti mana barumsa sadarkaa lammaffaarraa eebbifamte. Umrii ishii waggaa 15tti gara biyya Maalii imaluudhaan hojii tola ooltummaa hedduu hojjette. Mana barumsaa qaama miidhamtootaa ijaarte. Haben bara 2010tti kolleejjii Lewis and Clark irraa eebbifamte. Bara 2013tti ammoo yuunivarsiitii guddaa abjuu namoota hedduu kan ta'e Harvard seentee seeraan eebbifamte. Nama ijaan hin agarree fi gurraan hin dhageenye kan seeraan yuunivarsiitii Harvard irraa ba'e kan jalqabaa jedhamtee yaamamte. Haben Girmaa namoota qaamaa miidhamtoota tahaniif mormuudhaan beekamti. Bara 2013 irraa jalqabdee dhaabbata mirga qaama miidhamtootaatiif falmaniin waliin ta'uun abukaattoo qaama miidhamtootaa taatee falmaa turte. Kaayyoon ishii guddaan ilaalcha addunyaan qaama miidhamtootaaf qabdu jijjiiruudha. Pirezidaantii Obaamaan bara aangoo gubbaa jiran masaraa mootummatti afeeranii turan. Shaampiyoonii jijjiiramaa jechuudhaan badhaasa beekamaa addunyaa kan ta'e Helen Keller Achievement Award badhaasanii jiran. Forbes gubbatti maqaa namoota ilaalcha addunyaa kanaa jijjiiranii 30 keessaa tokko taatee barreeffamtee jirti. Pirezidaantii Ameerikaa duraanii Bill Clinton, Muummicha ministeeraa Kanaadaa kan ta'e Justin Trudeau fi chaansilarii biyya Jarmanii kan taate Angela Merkel kabaja ishiif malu Habaniif laatanii jiran. Laaligaa namni kun dubartiidha. Ijaan hin agartu, gurraanis hin dhageessu. Akka ilaalcha Habanitti qaamaa irruu ta'uun waa kalaquudhaaf nama kakaasaa jetteeti amanti. Kitaabni ishiin barreessite addunyaa irratti gabayaa guddaa argateeti gurguramaa jira. Barruulee gurguddoo addunyaa tanaa kanneen akka New York Times, Opera Magazine, People, The Wall Street Journal fi The Today Show irratti mata duree tahanii dhihaachaati turan. Egaa jaallawwan kiyya seenaa dubartii murattuu tanarraa nuti hoo maal baranna? Mul'ata arguu fi ijji lameen tun dirqamaa miti. Bakka yaadde takka gahuuf gurraan dhagahuun ulaagaadhaa miti. Mul'anni waan ija foonii tanaan agartuu fi gurra lamaan hin dhageessu caalaa fageenya dheeraa irratti kan argamudha. Waan barbaadde milkeessuuf abjuu kee dhugoomsuuf dandeettii ijaa fi gurra sammuuti malee kan foonii kanaa miti. Haben Girmaa ijaan hin agartu, gurraanis hin dhageessu. Garuu mul'ata ajaa'ibaa kana qabdi ture. Waan hedduudhas milkeessiteeti jirti. Waan namni qaama guutuu qabu hedduun taa'ee hawwu, ishiin garuu tattaaffattee milkeessiteeti jirti. Qaamaa miidhamuun sammuu miidhamuu akka hin taane nama addunyaa guututti agarsiifte. Dubartii addunyaa afaan qabachiifte turte.
dhageessaa obboleessa kiyya obboleettii tiyya wanni addunyaa kanarraa nama gaddisiisu ija dhabuu osoo hin taane osoo ija qabanii mul'ata dhabuudha jetti Helen Keller. Namoonni osoo ija hin qabaatiin mul'ata qaban akkuma jiranitti namoonni osoo ija qabanii mul'ata malee jiraatanis hedduudha. Obboleessa kiyya obboleettii tiyya ija ni qabda gurra ni qabda yookaahuu lameen keessaa tokko ni qabda taha. Mee hanga irraa addunyaa kanarratti maal milkeessitee beeyta? Wanni namaan addaa yookaahuu wanni guddaan takka kan jireenya kee keessatti milkeessa jettee ittiin gammaddu maal lafa kanarraa qabda? Waan gaafa addunyaa kanarraa deemte lafa tanarra jiraachaa turuu kee ragaasiif ta'u maal lafatti dhiifattee deemuuf deemta? Dhugumatti dandeettii rabbiin siif kenne san guutumaan guututti itti fayyadamte tole fuuldura hoo maal milkeessuuf tattaaffachaa jirta? Sadarkaa yaadatti hoo maal milkeessuudhaaf yaadaa jirta? Gaafii hundi keenya if gaafachuu qabnudha. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii Birraa Inspire seenaa intala jabduu tanarraa waan guddaa tokko akka barattan shakkii takka illee hin qabu. Viidiyoon kun nama hedduu bira akka dhaqqabuuf laayikii godhuu hin dagatina. Viidiyoo haarayaa fi yaada haarayaa nanga walitti deebinutti nagayatti naaf tura isinin jaaladha.